Halloo kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan biyyaa hundi keessanuu akkamiin nagaadha jecha sagantaa addaa qabnaa Oromoo Legend gubbaarratti akkasuma hardha namni ifirree dhufnee abbaa keenya obbo Haji Aloo baga nagaan karoo studio keessaa keenyaa dhuftanii baga nagaan weetanii ijoollee maali Oromoo Legend barnu biyya teennee laalaa turre har'a dhufneetti qaaman biratti argamneetti keessa teennee haasa'uu waan guddaadha. Yaa nulle akkuma tasaa wal agarre carraa kanatti argachuu kiyyaanis baay'een gammada. Yoom turtanii amma biyya haga Ingilaandi kana dhuftanii? Ma Ingilaandi kalima deengadda seennee ijoollee dhuftee nu fuuteeti maal wanni badde Ingilaandi illee karantiin jettee nu tursiiftee bara deengadda burtii 71 ture. Okay. Aga ji'a sadii waa akkana. Saniif akkanatti tan qorra kana waliin simanne. Qorri illee nima jira maal akkami dandamattanii isin ijoollee akkanatti jettaniitiin hin barattarree nu baru wallaahi amma agarta amma akkanitti taa'u. Haala kanaan jirare. Okay. Akkami yeroo biyyaa dhuftan nagaumaan baatanii haalli biyyaa kun amma baay'ee yaaddeessaadha. Akkami achi nagaumaan as geettanii nagaumaan as dhuftanii ammas. Dur sooree amma yoo san gaafattan wanni an bahee fi ilma kiyya tokkotu arma jira yoo ka beeytu taate isallee maqaa isaa Mahammad jedhaniin hin beeyta ka amma imbaasii keessa dalagu kana. Isa gurbaan kiyya isattuu sababaan illee kalee himadhee fi dhukkuba kalee qaba beeyta sababa sanii fi achirraa asna piroosesii godheetti as dhufne beeyta. Kanaafuu biyya nagahumaan baane maali waan akka rakkoon hin jirtu. Yeroo wayii social media irratti waan deemtu jira. Social media kana beeytanii yoo fi. Social media ennaan Facebook afa. Facebook, WhatsApp. Maqaa kiyya dhiyootan gaffuuti Girrisaan yaa. Wanni irratti gaffuudhame ammoo makiinaa fi kaappii wayii watte taa'ee danda'a fi bulchii mootummaan naannoo Oromiyaa kun ulfii si kennan. Girrisaan karamiin akkasi fuudhan beeynu garuu fuudhamtee jirta. Maarree Girrisaa fi isin waliin dalaydanii mire? Akka ajaa'iba waliin dalayna. Girrisaa fi isin waliin dalaydanii ma an fuudhamuun deen ani illee barru wanni an guyyaa san gara Finfinnee achi dhaqee fi makiinallee ufuma pikaappii fuudhu qabeenya makiyyaan bitachuu fi malee wanta nami si galeeti yookaan ammoo nami itti naadabale tokkolleen hin jirtu yoo kasun ammoo dubbii taatu taate hin laalani baankii kiyya keessa qorataniiti waa hundaa qoratanii kanaafuu birri makiyyaan bitadhe jechuu fedheeti. Garuu eega makiinaa piikaappii san fudhattee booda dhugaan balaxxaguu kee ka uummanni beeke. Adaan balaxxagde moo hin balaxxagne matagala? Dubbii dhugaa yoo dubbanne ammaan an bilziqinnaa waliin dalagaa ture gaafa bara 2018 waliin jalqabne dalagaa. Haga gurbaan keenya kun gale eenyu maqaan Jawaar. Inni gallaan Jawaar illee namni mana godhee fi lafa godhee fi OMN gadhaabe baala keessatti ana. Haaloo. Dhugaa jirtutti hin kolfanii bar. Dhugaan jirtu kanuma. Achi as deebineeti. Jawaar illee maal jedhe? Seenaa waliin dalagaa isaa waliin. Dalagaa qabeenya illee sii kennan fudhadha. Seennee dalayne amma mooree kunoo bilisiginnaa yoo kajjitan taate gaafas bilisiginnaa har'a ammoo mitire. Didi abbaan. Didi maaliif jennaan? Ana Haji Aloo. Gaafa an biyya keessa deemu. Asiin wallahi an dhufnaan na ol jetti. Arsiin. Har'a ammoo kunoo funyoo daan buute ta'ee salphadheet. Dikkaadhee. Waa takka maali na hambifanii maa as deebinaan baala guutuu keessatti silaa waa maqaan kiyya guddaa. Maqaan kiyya guddaa haga ammoo warra bilisiginnaa waliin jalqabe. Maqaan kiyya gabbu'eet. Makiina argattan. Maqaan keessan gadi bu'ee makiina argattan. Sababaan isin uummatillee akkasitti social media irratti oofeef makiinaa fudhattanii uummata gantanii miidiyaa boqqolloo san duratti Jawaarin xiqqeessuu eegaltan. Maqaallee kaasuu diddan. Kana hoo namantaa? Dubbiin jirtu hin jirti. Tan jirre hin jirtu.
tajirtu maal seete Hayyee. tajirtu guyyaa duraa OMN gadhaabnet qeerroo gurmeessineet maal qeerroon guutuun na jala hariirtii bar amma sa'aatii kana yoo bilbileetiin akkana jedhe bar waattu ta'a Hayyee. ammayyuu haguma maqaan kiyya badee haa ta'u malee guyyaa duraa OMN gadhaabneetti baale guutuu baafneetti qabeenya walitti qabneet an mana kennee mana kiyya OMN kenneet Manuma jiraattu moo? lakki mana qabeenya qabaami Hayyee. maal jettan isin Hayyee. kanaafuu eega akkas goone booda warri bilziginnaa nu jala garagaleetti haajicha na waliin deemu amma amrii tahanii haajicha sanii qabeenya kennaniit haajichi na sobe halkan tokko dhufeet beeytaa jawaar illee waliin dalagaa jedhe ummata kana waliin haa dalaynu naan jedhe eenyu gurbaa kana maqaan ka amma bulchiinsa oromiyaa Shimallis Abdiisaa. shimallis abdiisaa bilbilee na waame Hayyee. adaama irratti Hayyee. dhufnee teenneeti nama sadii anaa fi haaji aadam suraati waliin bakka takka dhufnee akkana teennee haasofne Baalee bakka buutanii deemu. baalee bakka buuneeti Hayyee. maal oromiyaa bakka buunee deemuu dandeenya nuti Hin dandeettanii garuu maqaa baaleetiin karaa Adaamaa ol dhuftan. haa dhufnu dhufneetti teenne akkanatti eega teenne haaji alloo jedhe bakka ati beekama maqaan keetillee ol kaadha Hayyee. kaartan lafaa kana laftilleen bakkitti jamoo huletti naan jedhe bo jamoo huletti naan jedhe kaartan lafaallee kana kaaree 500 waan feetirratti ijaarachuu dandeetta naan jedhe Hayyee. shimallis abdiisaa afaan isaatiin jennaan anilleen eega jawaar fudhadhaa jedhe Hayyee. in fudhanne kun bara 2018 bar ammaa miti Hayyee. eega jenne an kaartan lafaa fudhadhee jamoo huletti dhaqe bakka silaa isaan naan jedhan meetire lafti Lafa hin jiru. lafti hin jiru adda ta'a. Laftaadha. Eegas as deebineetti. Hayyee. Jennaan hin gaafadhe bilbilan fuudhu. Gurbaan Oromiyaa kun Shimallis Abdiisaa. hin fuudhu bilbila. Tokko Addisuu Araggaa bilbileen. addisuu araggaa qaama kiyyaan dhaqe mana isaa Taa'ee danda'a. taa'ee danda'a na waametti. Taa'ee danda'a waliin teessee haasofne. Wanta akkana jedhe taa'ee dubbiin tun sirrii isin tuulama. Hayyee. Tuulamni hin sobu jedheen. Hayyee. taa'ee danda'a guyyaa sammachaa'ee jira afaan irraa darbatan. Bachii afaan isaa. Bishaan fuudhee na dura akkana kaa'e. Eeyita. Abboo bishaan na sobda. Kenni jedheen qorqoorroo fi dhuytu. Qorqoorroo fidee na dura kaa'e. Maal haaji maa jennaan haaji lammuu naan hin jedhin jedheen. Angaashee naan jedheen. Angaashee geeti. Illi jennaali. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Oromoo Legend turtiin keenya kan har'a Haajaloo waliin ture kana fakkaata. Abboo haajii tajaajiltu tana dhiyeessi gaashii alloo jedhe abboo.